Yooyaa shamaa akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa. Hordoftoota keenya kabajamoo akkuma barame qophii tokko qabannee dhiyaanneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'aas waggoottan 27 darban kana keessa waaqaa gaditti wanti wayyaaniin Oromoo irratti hin raawwanne hin jiru jedhu. Uummanni Oromoo uummata aadaa, duudhaa, seenaa fi sirna ittiin bulmaata mataa isaa danda'e qabudha. Kanaan alattis dacheen inni irra jiraatu jireenyaafis ta'ee oomisha sanyiiwwan garagaraatiif filatamaa ta'uun akkasumas teessumaanis gidduu biyyattiitti kan argamu waan ta'eef giddugaleessi siyaasa biyya kanaa Oromiyaa ta'eet jira. Waan kana ta'eef dhaabbileen siyaasaas ta'ee diinotni biyya kanaa hundi xiyyeeffannoo guddaa kan taasisan Oromoo fi Oromiyaa irratti. Sababa kanaanis jaarraa tokkoo fi walakkaadhaaf diinaan tuffatamee bitamuuf dirqamuu danda'eera. Kana qofaa miti. Waggoottan 20 fi 30 darban yommuu ilaallu paartileen Oromoos ta'ee hayyoonni sabichaa qabsaa'aniiru. Garuu injifannoo galmeessisuu hin dandeenye. Sababa injifachuu dadhabaniif keessaa ammoo Oromoo caala diinni ijaaramaa fi tokkummaa cimaa horachuu isaatiin. Hayyoonni saba Oromoos ilaalchaa fi yaada diina sanaa keessa gangalachaati kan turan. Waggoottan 27 darban samiidhaa gaditti wanti wayyaaniin Oromoo irratti hin raawwanne hin jiru. Kun immoo bifa qindaa'ee fi itti yaaddameen waan raawwatamaa turedha. Jaarraa tokkoo fi walakkaa darbe Oromoon waan sadi dhabe. Kana keessaa inni tokkoffaan hooggansa dhabe. Hooggansa dhabnaan immoo tarsiimoo hin qabdu. Firaa fi diina kee adda baafattee hin beektu. Lammaffaan immoo dammaquu fi ijaaramuu kan dhabe yommuu ta'u, inni sadaffaan immoo tokkummaasaa dhabe. Kun immoo diinota isaa waggoota hedduuf dararaa jalatti tursiisuudhaaf jecha tokkummaan isaa akka hin mirkanoofnee fi akka diigamuuf irratti hojjechaa turuu isaaniitiini. Haalota kanaan Oromoon jaarraa tokko oliif bittinnaa'ee diinaan akka bulu ta'ee jira. Qaamni siyaasaa yeroo adda addaatti biyyattii kana keessatti uumamu kamiyyuu hanga Oromoo hin amansiisnee fi yookiin immoo hin jilbeeffachiisnetti aangoo isaa lafa qabsiisuun ulfaataadha. Yeroon ammaa kan keessa jirru kun immoo jaarraa tokkoo fi walakkaa booda yeroo Oromoon itti carraa argatee fi sirnaa fi mootummaa isa hoogganu itti uummatedha. Yeroo jalqabaatiif yeroo Oromoon hooggansa qabaatee firaa fi diina isaa adda baafachuu qofaa osoo hin taane fira isaa itti baay'ifachaa fi diina isaa immoo xiqqeessaa jirudha. Yeroo Oromoon carraa qabu hunda lakkaa'ee qixaan itti fayyadamuu eegaledha. Kanaaf waggoottan arfan darbanitti injifannoowwan abdii guddaa namatti horan galmaa'uu eegalaniiru. Injifannoowwan kunniin garuu bal'ina gaaffii uummatichaa waliin yommuu madaalamu xiqqaachuu haa danda'u malee waan tuffatamu miti. Bifa waliigalaatiin Oromoon waggoottan arfan darbanitti wantoota gurguddoo sadi argate. Isaanis yeroo jalqabaatiif hooggansa argate. Dammaqina, gurmaa'inaa fi tokkummaa argate. Wanti wayyaaniin Oromoo irratti xiyyeeffachaa jirtuufis Oromiyaan giddugaleessa siyaasa biyya kanaa kan murteessu ta'uusaa waan beekuuf. Itoophiyaa gadi qabuuf Oromoo gadi qabuu qabda. Itoophiyaa bittinneessuudhaaf Oromoo bittinneessuu si gaafata. Itoophiyaa saamuudhaaf Oromoo jilbeeffachiisuu qabda. Hanga Oromiyaa hin jilbeeffachiifnetti, hin to'annetti fedhii kee biyya kana keessatti hojiirra oolfachuun hin danda'amu jechuudha. Waan afur yoo fudhatte qofaa wayyaanee faana jiraachuu dandeessa. Isaanis olaantummaa isaanii fudhachuu, gadaantummaa fi ergamtuu isaanii ta'uu kee fudhachuu, wanti ati qabdu hundi kan isaanii ta'uu amantee fudhachuu fi inni dhumaa immoo gaaffii waan jedhamu kaasuu akka hin dandeenye amantaan fudhachuudha. Kanaaf wayyaanee faana kan jiraattu wantoota arfan kana yoo qabaatte qofaadha. Sababiin isaa inni guddaan immoo wayyaaneen shan taatee nama 105 irra taa'uu barbaaddi waan ta'eef. Waggoottan 27 darbanis taanaan kun guutamee fi jennaan kan aangoorra turuu danda'aniif. Adawaayeenis kan ijaarame haala wantoota arfan kana milkeessuu danda'uuni. Wayyaaneen silmiidha waan ta'eef akkuma silmiitti loonitti maxxantee dhiiga yoo dhugde malee jiraachuu hin dandeessu. Olaantummaa isaanii sana agarsiisuuf immoo yeroo aangoorra turan kanatti nama meeqa lubbuu baasanii kan hafe immoo biyya ari'achaa turaniiru. Ilaalcha gadaantummaa fudhachiisuudhaaf ammoo ani dhiphaadha jedhanii akka ceephoo buufataniif nama kumaatamatti lakkaa'amu dararaa turan. Wayyaaneen turtii aangoo ishee waggoottan 27 keessatti warqeedhaa kaasee hanga tulluutti wanti isheen Oromiyaa keessaa saamtee hin gurguriin hin jiru. Bajatni Oromiyaa wayyaaniin erga aangoorraa buutee dachaa lama dabale. Kun immoo mirga addaa argannee osoo hin taane silmiin dura turte buqqa'uu isheetiin sa'attiin aannan kennuu eegaluu isheetiini. Erga wayyaaniin qabsoo qeerroo fi qarreetiin injifatamtee gara naannoo isheetti galteen booda garuu waan dura isaan Oromiyaa irratti raawwachaa turan sana amma isaan irratti raawwachuudhaaf namni naannoo isaanii dhaqe tokko hin jiru.
wanti jedhame yoo jiraate hunduu wantuma qabu naannoo isaa haa bulchuu jedhamnaan akkamittiin saamicha durbare sana dhabee taa'a jechuudhaan duulli jarri amma biyya diiguuf taasisaa jiran. Walqixxummaa obbolummaa waan jedhamu wayyaaneen tasuma fudhachuu hin barbaaddu. Sababiin isaa ammoo jarri gaafa kana fudhatan akka badan waan beekaniifi akka awwaalaman waan hubataniifidha. Kanaaf akka hin bannee fi hin awwaalamneefidha wayyaaneen kan ciminaan gurmaa'u. Kanarraan kan ka'e immoo osoo mootummaan hin feene raayyaa ittisa biyyaa duubaan waraanuudhaan lola amma adeemsifamaa jiru kana kan eegalaniif. Mootummaan giddugaleessaa erga dirqamee gara waraanaatti galeen boodas immoo ooppireeshinii barbaachisu xumuree gaafa inni moo'amuu ishee itti agarsiisee ka'ee araaraan xumuruu qabna jedhee dhiifamaan waan hunda dhiisuuf jaarsummaa erginaan diddee waraana marsaa sadaffaa banuu dandeessee jirti. Waraana kanaanis akka geeshootti tumamaa jirti. Waraanni tapha aadaa keenyaati jettee tuffii hooggansa Oromoof qabdu ifatti ibsuu calqabdus ilmi abbaa gadaa gaabbiin akka bu'an isaan taasisee jira. Kanaaf silmii guddaan dhiiga uummata Oromoo xuuxaa turte irraa buqqee waan ta'eef jabaannee awwaala ishee gadi fageessuuf hundi keenya waan dandeenyu deeggaruun gahee Oromummaa keenya yaa bahannuun ergaa keenya guyyaa har'aati. Waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jechaa Kuyyoo Miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya.